Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanii sana qabu. Egaan gara jabeenyi dhiheenya kana abbaan manaa haadha manaa irratti adeemsaa jiru akkuma itti fufetti jira. Oduu baay'ee gaddisiisaa fi suukaneessaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Oduun gaddisiisan kun kan mul'ate godina Jimmaatti. Isumaayyuu barsiisaa yuunivarsiitii irraa nama dhuunfaa osoo hin taane hawaasa biyyattii guutuu tajaajilaa jiru irraa kan mul'atedha. Taateen kun maalidha jettanii sammuu keessan keessa oofuu dandeessan. Taateen kun barsiisaa Tamaam Abdullaahi kan jedhamu barattuusaa waggaa tokko dura fuudhee wajjin jiraachaa ture. Egaan akkuma nama kamiituu jireenya isaanii ooffachaa osoo jiran walloliinsa yookaan walitti bu'iinsa xiqqoo uumamteen jidduu jiraatti gara jabummaadhaan gara laafummaa tokko malee halkan edaa morma ishii gubbaa dhaabbatee halbeedhaan morma ishii irraa buuse jechuudha. Kun gara jabeenya irraa aakira keessaayyuu bara kana Oromoon maal akka taate beekuu naaf haa galu malee ajjeechaan wal fakkaatan gara jabeessi kan cikkaaneedhaan guutame adeemamaa jira jechuudha. Mee amma namni isin har'a ajjeese kuni barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaati. Barsiisaa yuunivarsiitii ta'uu jechuun immoo sadarkaa ol aanaa fi sadarkaa guddaa fi dandeettii guddaadha. Namni sadarkaa kanatti yaadee dandeettii guddaan achi ga'e kuni gaafa waan akkanaa waan isarraa eegamu osoo hin taane waan gurra namaatiif dhaga'uuf hin tolle jaartii isaa mormarraa buusee albeedhaan obboleettii isaatti dawwalee deemaatii reeffa intaloo keessanii fudhadhaa jedheen. Kana jedheeni miliqee jechuudha. Haa ta'uti iyyannoo cimaa qaamni poolisiitii fi warri iyyannoo miidiyaa hawaasaa irratti taasiseen barbaachisaa guyyaa har'aa qofa barbaadamuudhaan osoo inni gara tokko miliqin har'uma qabamee jechuudha. Yaa jara keenya ani kan na dhibe haadhaaf abbaan manaa waan fedhan iyyuu wal lolan waanuma fedhe haa ta'u badii guddaa ta'u badii xiqqaa wantummaan sadarkaa lubbu balleessii gara jabummaan gana ga'uun ga'e kuni maalidhaan jedhe har'a taajuu shurrubbee eessa jira jedhan. Silaa har'a namni kun nama aartii Oromoo gara fuulduraa tarkaanfachiisu. Aartiin kun abdii guddaa warra irraa qabdu. Har'a namichi kunillee barsiisaa yuunivarsiitiiti. Barataa biyya keessaa osoo hin taane biyyi alaatillee irraa argitee barumsa irraa barbaada. Yuunivarsiitii jechuun sadarkaa idil addunyaatti barsiisa. Biyyattii qofaa fi tajaajila yuunivarsiitiin kennu. Namni hangana ga'u kun tajaajila hawaasaa guddaa hangana ga'u kana itti gaafatamummaa guddaa hangana ga'u kana kan silaa baatuu qabu dhiise. Jaartii boriyoo waa balleessite yookaan tabiraa fuudhuu danda'uuf takkaa miti izii miti faranjii fuudhuu danda'a namni kun Itoophiyaa ta'ee barsiisaa yuunivarsiitiitti. Mee maalumatu kanaan isa ga'een ajaa'iban yaa saba keenya rakkoon dhumti hanganaan nama ga'u kun maaliin jedhee baraan kan na ajaa'ibee na dhibee na dhiisuu dide. Namni wal lola badiin adda addaa ta'ama wantoonni adda addaa ta'ama dhugaadhaan ta'a garuu gara jabummaa nagana ga'e kun dubartii dhiirsa ajjeefte. Dhiirsi dubartii ajjees keessayyuu kan bara kanaa dhimma jaarsaaf jaartii irratti ol ajjeechan guyyaa irra adeemaa jira. Dhugaa rabbitti ani summiin uummanni keenya garatti baadhatee deemu kun maal akka ta'e gisee tokko tokko na ajaa'ibaa jira ayyoon. Adda ba'uu hin jira. Furmaata olii kaa'uu hin jira. Wal geggeessuu hin jira. Wal dhiisuu hin jira. Ajjeechaa maaltu fide yaa saba? Kanaaf barsiisaan Tamaam Abdullaahi yakka guddaa raawwatte kanaaf itti gaafatamummaa booda deebii hin qabne barattuusaa fuudhee sanu bar ganaa isiinis bar nama hiree eeggatudha. Barattuusaa fuudhee sadarkaan ajjeechanuu garagara namni akkamitti wayi hoolaa wayi taate moo horii wayi taate moo halbeen irra dhaabatee kan mormarraa buusu yaa jiran. Bar kun cikkaanee irraa aakira namni akkamitti halbeedhaan sila harka maaltu namaa qala. Namni akkamitti nama akkana godha yaa jiran. Hoolaayyuu qaluu sodaata namni. Warra ogummaatti qabu yoo hin taane namni haaraan jechuudha. Hoolaayyuu anamma akka dhuunfaa kiyyaatti hoolaan qalu. Dhugaan siimaan sodaadha. Sadarkaa kana ga'utti garuu ilma namaa wajji nyaatee wajji dhugee wajji rafe halbeen gaafa dhaabbatee qalu
ani sammuu akkamii akka qabu sila bara akkamii keessa jirra isa mootummaan nu fixuyyuu hafee isa ummanni keenya nagaa ofii wal fixu kanan ajaa'iba maal mootummaa komanne yeroo tokko tokko eengadda amma shawatti nama 200 bakka takkatti dirooniidhaan rafarrafe mootummaan nu kan akkanaa kanaa iyyina har'a gaafa kan nagaa kun dhufu maatiin wal nyaatu mootummaan maal nu godhe jennee komannaree gara jabummaa gana ga'u erga ummanni keenya mootummaan maal gara jabeessa jenna qoe yoo namni dhuunfaa akkana wal godhe jaartaf jaartii wajjin nyaatte yoo akkanas godhe mootummaa maal komatta mootummaa wajjin nyaanne wajjin dhuyne lubbuu namaatti radantaan qabu dhugaa rabbii isinii maaraan komeen ani mootummaa irraa qabu na harkaa gabbu'aa deema gaafa ummanni keenya nagaa akkatti cikkaaneedhaan wal fixu kana furmaanni ajjeesuu qofaan jedhee bar keessayyuu dhimma jaarsaaf jaartii kanarratti yoo xiqqaate dhimmi jaarsaaf jaartii kun bar wal shakkiidha bar wanni kana nama gosu waan guddaa ho'i seenaa takka wal shakkii takka ajaja walii fudhachuu dhabuu takka hinaaffa kana keessaa takka amma fakkeenyaaf taajuu shurrubbee gaafa jaartii isaa ajjeessu hinaaffaa irraa ajjeese namaan shakkii qofaaf lubbuu isii galaawatee har'a lubbuun isii sun nagaan deemee jira garuu inni mootu manadhaa keessatti azabamaa jira azaaba guddaa inni kunillee isuma san takka namarratti arge takka waatu shakkii wayiitu uumame takka waliigaltee mana keessattu dhabame shakkii wal hinaafuu walitti nyakkisuu kanuma silaa furmaanni kanaa maali takka nama godhatanii araarfamuu takka gargar deemuu yookaan itti dhiisudha ajjeestee isiin nagaan boqatteerti ati hoo boqonnaa barbaaddu san argatteerta har'a lubbuu isii hambiste yookaan baddeetiin gara wayiitti hin jiraanne mana hidhaa keessatti ilmee zalaalam dhiini isii si iyyisiisaa jiraatta dhiini ilma namaa fayyaa namaan kenna deebitee naman taatu jechuudhaatti kanaaf tarkaanfii hagana ga'u fudhachuun inuma hin barbaachisuudha gonkum badii gurguddaa fedhaa ta'u xiyyeeffannoon akkanaa kan godhamu xalaata ofiitti irratti yookaan diina kallattiidhaan namatti dhufarratti taasifama malee nama wajjin nyaattee hojii riidee ka osoo wal dhiiftanillee furmaanni dhufuu danda'uuf kana gochuun baxaamitti sheemii guddaadha baay'ee nama saalfachiisa baay'ee nama qaanfachiisa gochi Oromoo keessatti deddeebiidhaan ta'amaa jiru kuni ummanni keenya maal akka ta'e naa galuu baatu kun abbaan ilmoo irratti cakkana gara jabaata kun inumaayyuu ani yeroo tokko miidiyaa irratti asiin bahu malee guyyaarraa wantoonni akkanaa hin jira jechuudha bar namoota bebbeekamatu as bahaa jira malee kan hin beekamne kan gara jalaatti wal fixu guyyaarraa hedduudha jechuudha kun gocha saalfachiisaa fi gara jabummaati nuti ummanni Oromoo waan akkanaa balaaleffachuu qabna tarkaanfii qaamni seeraa tarkaanfii cimaa of duuban deebine irratti fudhachuu danda'uu qaba namni keenya jiiluu qaba seerri keessayyuu walajjechaa namoota dhuunfaa irratti sirriitti jabaachuu danda'uu qaba yoo kanan taane rakkoo guddaadha jechuudha sababa seerri jabaataa hin jirreef ummanni keenya walitti taphata amma yoo namni biyya keenyatti rakkoo maal beekta mallaqoo qabaattee nama ajjeeste waggaa 3 ol ni dhabu akka waan hoolaa wayii nama harkaa mataa dhoftee ajjeeste nama lubbuu namaa baasee waggaa 3 dhabu maali mallaqa mootummaan biyya keenya mallaqa barbaada rakkoon lubbuun ilma namaa biyya keenyatti lubbuu kiiloo timaatimii 2-3 hanqattee jechuudha kanaaf rakkoon guddaan mootummatu bar ummata keenya daffarsiise wal mootummaa kaadiree maali namni mallaqa qabu lubbuu hiyyeessatti dhuma malee biyya keenyatti namni waa qabu namni amma fakkeenyaaf laalli warra biyya Jarmanii amma taajuu barraa fudhadha miliyoona fedhee qabaate mootummaan biyya sanii wanjala isaa adabbii isaa of duuban deebi'uuf amma isa kana yoo ummanni jala dhaabatee musliimna adda addaa maali jedhe waggaa 2 waggaa 3 meeqa bahin ollaa kenna nama meeqa wal ajjeesee waggaa takka hidhamee bahe silaaboo gurbaan eessaa dhufe jenna hin badee mana hidhaati jenna mootummaa akkanaa nagaatiin gadhiise biyya akkanaa kana keessatti dhalanne jedhan biyya lubbuu namaa baastee waggaa takka hidhamtu waggaa 2 hidhamtu waggaa 3 miskiina qofa waggaa 20 30 40 hidhama ilmee jaalala bifaa hidhama maaliif mallaqa hin qabu abbaan kanaa nama abbaa kanaa jedhuun hin qabu ilmee mana hidhaa dhugaa jechuudha haalli biyya keenya hedduu yaaddessaadha rabbiin obboleettii keenya lubbuusii kan jannataa taasisu
dhiiga isiitillee haa baasuuf jenna. Asumaan araraba kadhadhaa fi egaan daawwattoota hordoftoota keenya turtii na waliin gootaniif ulfaadhaa kabajamaa isin jaalladha isin kabajaa. Ready Adam Tube namoonni YouTube channel keenya faarii taatan subscribe gochuun maatii keenya dabalama nagaatti.